Mariin Jeenevaatti taasifame walii galtee malee goola babuun nagahame. Rakkoon Ameerikaa fi Iraan gidduu jiru gara qarqaraatti yeroo deemu dippiloomaasiin dhiphateera. Mariin Niikularaa qooda guddaa qabu Waashingitanii fi Teheraan gidduutti kamisa darbe taasifame boqonnaa tokko malee xumuramuun nagahame. Haa ta'u malee gamni lachuu balballi marii dabalataa banaa akka jiru mallattoo agarsiisaniiru. Akka Aljeziiraan jedhutti qondaalonni Iraan mariin marsaadhumaa Jeenevaatti gaggeeffame kun yeroo dheeraa kan fudhatee fi baay'ee hamaadha jechuun kan ibsan yoo ta'u, mariin marsaa afuraffaa Veenatti akka deebi'us mirkaneessaniiru. BBC fi The Guardian akka gabaasanitti biyyoonni lama walii galtee irra osoo hin gahin akkasumas falmiiwwan ijoo ta'aniif furmaata tokkollee osoo hin kennin marii isaanii xumuraniiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii guddinni gaariin argameera jechuun mariin kun tattaaffii kanaan duraa caalaa cimaa ta'uu ibsaniiru. Giddugaleessitoonni Omaanis piroojeektii abdii of eeggannoo qabu godhaniiru. Haa ta'u malee dhimmoota bu'uuraa irratti gamni lamaanuu garaagarummaa dhiphisuu isaanii ragaa qabatamaan hin jiru. Dhimmoota ijoo mirga Iraan yuuraaneemii badhaadhessuuf qabdu iskeelii fi mirkaneessa sagantaa Niikularaa ishee fi akkasumas qoqqobbii Ameerikaan kaasuu dandeessuuf tartiibni ibsame hin jiru. Mariin kun kallattiin kan ture yoo ta'u, bakka buutonni biyyoota lamaanii ammallee fuulaa fuulatti osoo waliin arginin karaa haala mijeessituu Omaaniin marii isaanii taasisaniiru. Walga'ii lammaffaan Jeenevaatti gaggeeffame kun bakka buutota Ameerikaa akka muufachiise simameera. Taajjabdoonni misoomni kun balaa geessisuu akka danda'u The Guardianiif ibsaniiru. Mariin kun gaaddidduu waraana Ameerikaa ba'a giddu galeessatti babal'achaa dhufe jalatti kan raawwatamedha. Dooniiwwan xiyyaara fe'umsaa, dooniiwwan waraanaa fi qabeenyi haleellaa Ameerikaa daangaa Iraan keessatti argamuun tarkaanfiin kun marii irratti dhiibbaa tarsiimoo jedhamee bal'inaan hiikama. Tiraamp haasawa haala gamtaa isaanii keessatti sagalee lolaa kan dhageessisan yoo ta'u, dippiloomaasii akka filatan dubbachuun yaa ta'u malee Iraan meeshaa Niikularaa akka argattu gonkumaa hin ayyamu jechuun irra deebi'anii dubbataniiru. Marii alkallattiin taasifamu kana keessatti giddu galeessa ijoo kan ta'an ministeerri dhimma alaa Omaan Badiir Abdulsaadiin itti aanaa pireezidaantii Ameerikaa J.D. Vance waliin Waashingitanitti wal arguuf beellama qabachuunis dhagahameera. Abdulsaadiin kanaan dura argama addaa Ameerikaa Steve Witkoff fi gorsaa pireezidaantii Jared Kushner waliin Jeenevaatti wal arguun Teheraan fi Waashingitan gidduutti ergaa wal jijjiiruuf haala mijeesseera. J.D. Vance sodaa waraana baha giddu galeessaa yeroo dheeraaf turu ifatti kuffiseera. USA'n gara waraana walxaxaa waggoota dheeraaf turu keessaa akka hin seenne ibseera. Akeekkachiisni qondaalota peentaagoon irraa kennamaa jiru kan biraa ta'us waraanicha torbanoota keessatti xumuruuf dandeettiin jiraachuu hubachiiseera. Iraan gama isheen piroojeektii haloo ba'uu fi qophii dippiloomaasii gochuu itti fufteetti. Argaachiin mariin kun marii teeknikaa qoqqobbii addaan kutuu fi tarkaanfii Niikularaa uwwisuutti akka ce'u mirkaneessaniiru. Ta'us qondaalonni Iraan tarkaanfii waraanaa Ameerikaa kamiyyuu humnaan akka deebii argatu irra deebiin akeekkachiisaniiru. Akka Aljeziiraan hubachiisutti naannichi ammallee qarqara irra jira. Mootummoonni hedduun sodaa hammaataa dhufuu danda'u keessatti lammiileen isaanii Iraan gadhiisanii akka ba'an gorsaa jiru. Haleellaan Ameerikaan Iraan irratti raawwachuuf jirtu waggoota kurnan darban keessatti waraana guddaa kallattii Waashingitan naannicha keessaa qabdu bakka bu'a. Haala gamtaa irra deebi'ee bocuu gabaa anniisaa addunyaa jeequu fi wallabdee bal'aa qabsiisuu danda'a. Ammaaf mariin Jeenevaa walii galtee malee xumuramus mariin dippiloomaasii itti fufeera. Akkasumas qabeenyi waraanaa bakka isaa qabachuun fooddan marii fi wallabdee gidduu jiru dhiphateera.